Mani Tigray rakkoo Itoophiyaatti mariin xumura gochuuf tattaaffii mootummaan Keeniyaa taasisaa jiru irratti amantaa qabaachuu ibsuun pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa Naayiroobiitti akka nu mariisisaniif yaada dhihaate simannee jedhe. Ejjennoon mootummaa Tigray marii amanamaa walabaa fi qajeelchuu irratti hundaa'e kan qaamolee Itoophiyaa keessatti wal waraansatti jiran mara hirmaachiseen rakkoo Itoophiyaa furuun ni danda'ama jedhu ammas kan hin jijjiiramne ta'uu ibsuun maricha irratti hirmaachuuf qophiidha jedhee jira. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Pirezidantiin Tigray Dr. Debretsion Gabramikaa'el dhimma marii mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin godhamuu irratti xalaa banaa ejjennoo mootummaa isaanii ibsu dura taa'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidantii Senegaal Macky Sall, pirezidantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa, pirezidantii gamtaa Emireetota Arabaa Sheekh Mohammed bin Zayedii fi pirezidantii Tanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassaniif barreessaniiru. Waraanni kaabaa battala dhufee kaasee qaamni sadaffaan walaba ta'ee duudhaalee fi qajeeltowwan gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii bu'uura godhachuun akka nu mariisisuuf karri keenya banaa ture jedha xalaan mootummaa Tigray kun. Qajeeltowwan bu'uuraa gama mirgoota namoomaa, dimookiraasii fi gaafatamummaarra dhaabbannee marii iftoomina qabuun nagaa buusuuf qophiidha. Mariin dhoksaan taasifamuu fi faayidaan sossobuun ejjennoo keenyarraa akka maqnuuf yaadamu garuu fudhatama hin qabu jedhe mootummaan Tigray. Nagaa buusuuf fedhii qabnuun adeemsa dheeraa deemuu keenya akka waan dhimmoota bu'uuraa irratti ejjennoo keenya jijjiirratti ilaaluun dogoggoradha jedhe mootummaan Tigray. Gamtaan Afrikaa waraana nurratti banamee fi yakkoota nurratti raawwataman callisaan ilaaluun qajeeltowwan gamtichi irratti hundaa'e ganuudha jedhe. Dureen gamtichaa fi bakka buutonni isaa olaanoon gaafatama seera gamtichaatiin itti kenname bahuuf ejjennoo qabaachuu dhabuun isaanii akka mootummaa fi uummata Tigraayitti amantaa akka irraa dhabnu taasiseera. Kunis dhimma irra deddeebiin ibsaa turredha jedhe. Haa ta'u malee gamtaan Afrikaa ammas taanaan hanqinoota kanaan duraarraa deebi'uun amantaan gamticha irratti qabaannu akka deebi'u hin taasisne jechuun komateera. Mootummaan Tigray ergamaa addaa gamtaa Afrikaa bu'uuruma qajeeltowwan gamtichaa fi kabaja gamtichaa madaaluun simatee keessummeessaa turuu ibsuun haa ta'u malee hariiroon ministeera muummee Itoophiyaa waliin uummatan kan isa hin gammachiifne ta'uu ibseera. Gama biroon pirezidantiin Tanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan yaalii Itoophiyaatti nagaa buusuuf taasifamu tumsuuf qophaa'ummaa mul'isanii dinqisiifannaa. Tattaaffii pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa rakkoo Itoophiyaatti mariin xumura gochuuf taasisaa jiran irrattis amantaa qabnaa jedhe mootummaan Tigray. Mootummaan Keeniyaa fi pirezidantiin biyyattii rakkoo Itoophiyaa furmaata hundaammate fiduuf qajeeltowwan irratti hundaa'anii itti fufiinsaan tattaaffii taasisaa jiru. Tattaaffii hundaammatee fi gartuu tokkoof hin loogneen adeemsa Itoophiyaatti nagaa buusuuf itti jiran kan ammoo ni dinqisiifannaa amantaa sirraa qabnaa jedheera. Bu'uuruma kanaan pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa Naayiroobiitti akka mariisisaniif yaada dhihaate kan simatu ta'uu ibsuun mariin mootummaa Keeniyaatiin qophaa'u akka milkaa'uuf tumsi qooda fudhattoota idil-addunyaa barbaachisaa ta'uu akeekeera. Marii kana milkeessuuf mootummaa Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa, gamtaa Emireetota Arabaa, dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaa dabalatee hirmaannaan qooda fudhattoota idil-addunyaa barbaachisaadha. Isaan milkaa'ina marii kanaa tumsuuf dhufan ni simannaa jedhe. Gamtaan Emireetota Arabaa waraana mootummaa Biltsiginnaa fi humnoota Tigray gidduutti waggaa tokko oliif geggeeffamaa ture keessatti Abiy Ahmediin cina hiriirtee humnoota Tigraayin waraanaa turteetti. Adeemsa marii nagaa buusuuf deemamu kana keessatti qooda akka fudhattuuf maaliif gama mootummaa Tigraayin barbaadamee dhimmi jedhu garuu hedduuf ifa hin taane. Ejjennoon mootummaa Tigray ammas taanaan marii amanamaa walabaa fi qajeeltoo irratti hundaa'e kan qaamolee Itoophiyaatti wal waraansatti jiran mara hirmaachiseen rakkoo furuun ni danda'ama kan jedhudha. Marii miira kanaan qophaa'u irratti hirmaachuuf qophiidha jedhe mootummaan Tigray. Bu'uuruma kanaan jila mootummaa Tigray bakka bu'ee marii kana irratti hirmaachuuf aangoon guutuu kennameef gara Keeniyaatti erguuf qophii ta'us eeree jira. Marii TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti dhoksaan taasifamaa jira jedhamu ilaalchisuun miseensota mana maree bakka buutota uummatarraa gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Abiy Ahmed iddoowwan garaagaraatti wal argitanii mari'attaniittu yaadni jedhu sobadhaa jedhan. Haa ta'u malee qaamolee mariif qophii ta'an waliin marii nagaa geggeessuuf koreen obbo Dammaqaa Mokonniin durfamu hundaa'ee jiraachuu akeekaniiru.